Gaaffii warra magaala hoolotaa keessaa lafa kaartaa pilaanii qabuu fi akkasumallee mana kaartaa pilaanii qabu walumaa gala isaatti kan seera qabeessa ta'e bituu barbaannee isa kanarraati haala gabaa ammaa wajjiniitiin wal qabsiisii nutti himi. Ni argamaa hin argamu hagamiin argamaa lafas ta'u mana seera qabeessa haa ta'u warri jettanii gaafattan turtii keessanii aga xumura viidiyoo kanaatti bakka tokkollee hin deemina deebii keessan isinitti himuuf ani waan ta'eefu. Akkasuma immoo yeroo gaaffii gaafattanii gaaffiin nama tokko namoota hedduuf immoo deebii ta'a. Isa kana immoo kan gochuu dandeenyu yeroo isin viidiyoo laayikii gootanii gara biraatti achi darba waan ta'eef laayik gochuutiin bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu annagaa kooti galata waaqayyo. Har'a akkuma jalqaba irratti jedhee gaaffii warra lafa seera qabeessaa fi akkasuma immoo mana seera qabeessa kaartaa pilaanii ta'e qabu magaala hoolotaa keessaa baay'ee barbaannee turre jettanii fi guutuu isiniif an deebisaa jechuudha. Hagan argeerra warri haala taatan sabskiraayib gochuutiin maatii keenyatti dabalamaa jecha har'a gaaffii isa kanarraati kanan isinii deebisuu dhufe. Anis immoo akkuma keessan kanaa lafaa fi mana seera qabeessa ta'e magaala kanarraati jechuudha kanan barbaadaa jiru. Naman barbaaduuf immoo goddanyaa kooyyuu kan immoo riyyaa koo kanan baay'ee jaalladhuu fi kabaju akkasuma mana tokko keessa Dubaayitti waggaa waliin turree jechuudha. Waggaa waliin turree isheen hagammaallee achuma jirti ani biraan galee kunugaa asuman jira akkuma isinuu beektanii biyya keessan jira galata waaqa. Isheen immoo achi teessee haga tokko wanti mimmijanniif jiraayyuu. Ammas lafa akkuma keessan kanaa kaartaa pilaanii qabu kan seera qabeessa ta'e manas ta'e na barbaadee jettee ishee dhaabbituu fi baay'ee tokkoon barbaadaa jira jechuudha. Akkasuma abbaan warraallee namoota baay'ee wajjin walitti dhufu yeroo ammaa kana wanti hundumtuu dallaalaatiinidha kan bitamuu fi gurguramu haalli bittaaf gurgurtaa kamuu dallaalaatiini. Dallaalonni kan lafa hojjetan lafarratti hojjetan illee ni jiru. Isa kana wajjiniin illee baay'ee walitti dhufu. Yeroo kana dallaalaallee baay'ee gaafachaa jirra ofiin illee baay'ee barbaadaa jirra jechuudha. Lafaa fi mana seera qabeessa ta'e kana eenyuuf yoo jettan hiriyaa kuyyuu kan immoo goddanyaa koo mana tokko keessa otoo walirraa addan bahin otoo gargar hin bahin waggaa guutuu kan waliin jiraachaa turre jechuudha. Dhimmi ishee dhimma kotee baay'ee tokko itti dhimmeetiin barbaadaa jira ture garuu immoo hin arganne sababa ittiin dhabee fi lafatu dhibee manatu dhibee osoo hin taane humnatu dhibee jechuudha. Akkamittiin jettaniire lafa kaartaa qabu akkasumallee mana kaartaa pilaanii qabu magaala hoolotaa keessaa yeroo ammaa bituu jechuun baay'ee tokko ulfaataa jechuudha. Kan manni irra jiru sanuu seera qabeessa ta'e akka carraa ta'e yoo argame miliyoona 5-4 gadi hin argamu garaanuu hin yaadu isinii galee. Kan manni irra jiru seera qabeessa ta'e lafa wajjiniin magaala keessa gasumayyuu magaala qixa lamaan osoo hin taane daandii lammaffaa haga sadaffaa irratti bakkuma bareedaa jireenyaaf taa'idhamee filatamurra miliyoona 4-5 jechuudha. Kan inni jiru yoo argame dhanniyyuu akka carraa ta'e yoo argame kun kan manni irra jiru lafti immoo haga miliyoona 3 jechuudha. Magaala hoolotaa keessa irra jettan magaala keessa qixa lamaan garaamtiyyuu hin yaadu hinumayyuu hin jiru jechuudha. Magaala hoolotaa keessa ta'ee manarraas ta'e lafarraas ta'e gatiin amma isinitti himu kun tarii bakka filannoo keessanii yookaan immoo safara akkasii naannoo akkasii lafti isaa naannoo isaa kana ta'uu qaba jettan filannoo keessanillee isinii ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif akka isin achi teessanii yaaddanitti hin argamu laftillee mannillee baay'ee waddadeetu jira waan ta'eef kanammoo kanan barbaadaa fi iyyaafachaa jiru akkuma isiniin jedhee sababa goddanyaa kootii jechuudha. Isheenillee haalli tokko mijannee fi manallee ijaaruu barbaaddi lafallee bituu barbaaddi wanti itti gortuu fi wanti itti murteessinu dhabneetu jidduutti giraa gibbitti jenneetu jirraa jechuudha. As deebi'ee immoo otoo ana ta'ee wanti ni gochuu qabu isinis yoo ta'e bakka kanatti sirriitti dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Warri magaala keessa otuma argameeyyuu mana miliyoona 5 bituu irratti lafa miliyoona 2-3 bituu irratti qimamoota madaama irratti kun baay'ee tokko ulfaataadha. Namni tokko yoo hojjete miliyoona 1-5 haga tuqaa amma haga miliyoona 2-3 haa jennu haga kanaa jechuudha. Kun immoo qimamootatti lafa tokkitti ishee lafa kaaree meetira 200 gadiin ta'u yoo haguma kamiyyuu hammaate lafa kana immoo miliyoona 2 miliyoona 3 bittanii maalitti immoo haftu.
akka ani guwaadinyaa koo yaada qoodaa jiru anaaf isheenis immoo yoo maal ta'e wayyaa jennee waliin mari'achaa jirru irratti kaasee isiniifis fakkeenya barumsa ta'a dubbiin kun akkam ta'a kan jedhu itti yaaduuti dandeessuu jechuudha. Kanaafuu magaala keessaa baatanii gara caafirraatii lafuma seera qabeessa ta'e haga 1750 1800tti bitachuutii ni dandeessu jechuudha. Irra caalaan keessan mana jireenyaati miti kan isin barbaaddan bakka itti boqottan. Isa kana waan ta'eefuu magaalarraa baatanii as gara magaala ejeree Addis Alem waan jedhamullee jira dirqama magaala hoolotaa keessa miti bakka ofii jaallatan irratti argachuu hin danda'an yeroo ammaa kana waanuma kamiyyuu ta'e haala qaaleensa jireenyaa wajjin walitti dabalate haga lafa duwwaa irratti utuma argameeyyuu inniyyuu hin shakkisiisa parsentii 25 iyyuu argamedha inni nama gatii nama isinitti himaa jiru kuniyyuu. Kanaafuu magaala keessaa baatanii caaf irraati birrii 1700 1800 atti haga miliyoona tokkotti lafa bitattanii booddee achi deebitanii immoo sarvisii mana jireenyaaf ta'u kilaasii 2-3 irratti ijaarrachuutii dandeessu. Waggaa 5 waggaa 6 7 3 4 hojjedha. Yoo baay'ate nuti kan qabnu miliyoona 1 miliyoona 2 haga kanaan immoo waan qabdan saantiba keessan ofirraa urguftanii lafa magaala keessaa bitachuun qaba bakka sana naaf ta'uu qaba jettanii ofirraa urguftanii yeroo lafa sana bittan lafa sana irratti akkamiin ijaarrachuutii dandeessu waan meeqatu nama barbaachisaa jechuudha. Akkasuma immoo yeroo mana bittanii manni bituun kun waan meeqa of keessaa qaba manni namoonni tokko lafa bitanii achirratti dafanii mana ijaaraniitu dabalanii gatii ol ka'aatiin mana sana gurguratu jechuudha. Manni sun garuu inni ijaaree gurguru suni dhimma kooti jedhee ofii kooti jedhee itti himmee waan hin hojjenne wantootuma tokko meeshaalee ijaarsaaf ta'an hunda seera qabeessaan guutee hin ijaaru jechuudha. Namni mana ijaaree gurguru walumatti qabee waanuma hin taane walitti hidhee irra keessa qalamiitiin dibeetu gatii fooyya'aa fi bareedaa ta'eetiin kan isa waxxa'uutiin gurgurataa jechuudha. Isin immoo carraa sanarra deemtanii dhaxxanii buutanii birrii miliyoona amma kanarra dhaxxanii yeroo bittan manni suni namatu itti jiraate miti namatu ijaaree gurgurachaa jira malee kallattii gara mana sanaatti seename itti jiraatamu hundinuu manni sun jiguu cabuu danda'a maaliif meeshaalee ijaarsaaf ta'an meeshaalee qulqullina qabuu fi moodernii isaa eeggatee ittiin ijaarame miti waan ta'eefu gana mana sana haaressuu mana sana meeshaalee mana keessaa barbaachisan kana biraan immoo jiraanyi jiraachuu danda'a ittiin jiraatamuu ittiin nyaachuu ittiin dhuguu ittiin ba'uu ittiin buluu walumaa gala isaatti ittiin jiraachuu illee dandeessu jechuudha. Yeroo kana saantiba akka kanaa eessaa fiddanii mana sanaa ergan bitee wantoota barbaachisu manni kun haareffamuu barbaada barreensi ittiin ta'anii ta'uu danda'a wantoota tokkotu jira jechuudha. Guutummaa guutuutti wanti namni hojjete keessumaa immoo waan bitamu kuni of eeggannoo baay'ee barbaachisa waan ta'eef yeroo kana immoo wanti kun zeerootti isin deebisaa jechuudha. Kana kan hin guwaadinyaa koof yaada qoodaa jiru isheenis immoo kanarratti walii galtee deebine maal gochaa jirra lafa barbaadaa jirra jechuudha. Lafti kun immoo akkuma isiniin jedhe duubarraatii bakkuma jireenyaaf ta'a kan jedhamu magaala keessaa xiqqoo waxaa jedhee yookaan immoo bahee birrii akkuma isiniin jedhe 1700 oliitiin 1700 aga miliyoona 1 jidduu 9-8 fi walakkaa akkasiitiin hin argamaa jechuudha. Isa kana biteen achirratti immoo deebi'ee mana ijaarradha waan ta'eef haala kanaan lafa kana naaf barbaadii kan jedhu yaada mana bituurraa kaastee gara lafa bituutti deebisneetu jirraa ofii makooyyuu sababa guwaadinyaa koo kan hiriyaa koo amma isiniin jedhuuf jecha lafallee manallee barbaadaatti hin jira. Sanarratti haalli jiru badaa namatti hin tolu baay'ee tokko widdiidha gatii hin yaadamnee fi dhaga'uunsaa namatti hin tolle yerootti namatti waamantu jira wanti biroo akkasii immoo of eeggachuun baay'ee barbaachisaadhaan hin taanetti dhaqanii dirmanii saantiba ofii ofirraa urgufanii zeerootti deebi'uurra bakka humni ofii danda'u otoo ta'ee baay'ee gaariidha. Walumaa gala isaatti immoo hin jiru jechuurra yoo saantimni birriin maallan ikkonoomiin keessaan isin baase ta'e haga miliyoona 5 oliitii jechuudha. Inni iyyuu bakka filattan miti magaala keessa duubarraan ta'uu qaba fuulduraan ta'uu qaba. Isa kana otoo hin taane akka carraa ta'e dallaalaan kan isinii argu miliyoona 5 olii jechuudha. Kan manaa fi lafa ofirraa qabu manni achirra jiru akkuma isiniin jedhee kan qulqullinni isaa eeggatee ijaaramee ta'uu dhiisuu danda'a booda jiguu kufuu kisaaraatti nama deebisuu danda'a. Laftis immoo haga 2 3 4 jechuudha isinii galee isa kanaan immoo ni dandeenya warri jettan argachuutii dandeessu. Birriin jiraannaa wanti dhibe hin jiru garuu immoo itti yaadanii deemuun gaariidha. Guwaadinyaan koo kun dura mana bita jettee mana naa barbaadi mana barbaadde malee itti harkanii guyyaa biraan dhufe waan ta'eef haala ishee hundumaa nan beeka.
biraa dhufee ergasii numa barbaada jechuudha. Numa barbaanna dallaalaattis numa bilbila hin argama garuu akka nuti yaadneef akka nuti barbaannetti argamaatiin jiru waan ta'eefuu murtoonni dhumaa fi filannoofiis immoo gaariidha nan danda'a kan isheen jettu birrii haguma nama siniin jedhu kanaa akkuma 708 lafa duwwaa irratti yoo bitatte isa booda deebitee immoo servisii kilaasii mana jireenyaaf ta'u bareedaa wayii ijaarrachuutii ni dandeessi kan jedhutti walii gallee isiniifis immoo kun isin fayyadeedheetii yaada. Waggaa meeqa hojjettanii birrii gara miliyoona 2-3 qabaattanii yeroo amma kana mana bittan boodarra zeerootti nama deebisuutii danda'a waan ta'eef of eeggannootiin itti deemuun gaariidha. Ani kana akkasumarratti kanan irratti haasa'uu barbaade otoo ana ta'e waan an gochuu qabu akka nama isinitti himaa ture kanaa jechuudha. Yoommoo noormaalii magaaluma sana keessaa magaaluma keessaa lafa seera qabu mana kaartaa qabu ta'e bitachuu barbaannaa ni dandeenya. Warri jettan noormaalii namni hundi tokko miti kan mallaqa gahaa ta'e of harkaa qabaattanis immoo jiraachuu dandeessu waan ta'eef walumaa gala isaatti egaa magaala isin irratti nagaa fattan keessaa magaala hoolotaatii mitiire sana keessaatii kan manaa fi lafa wajjin wal qabatee miliyoona 5 oliitiin ni argattu jechuudha. Dhaga miliyoona taayyuu mana sarara jiru wajjin manichis murteessaa dhaga akkuma isiniin jedhe inni gurguratu lafa bitee irratti mana waan ta'e wayii bexxalli godhe walitti isaa gatii bareedaatiin gurgurata isiniin jedheera. Isin immoo kana keessa buutanii akka hin shawwadamnes of eeggannoo godhachaati. Warri dandeessan bitachuu dandeessu warri hin dandeenye immoo akka koo bakka keessan bu'ee yeroon ilaalu bakka keessan ta'e yeroon itti yaadu akka qimamii mana madaamii keessa turte tokkootti otuma qabaattan iyyuu haga kanaan bitamee booda duuba jedhanii immoo jireenyis ni jira waan ta'eef gara zeerootti nama deebisa waan ta'eef of eeggannootiin suutattanii gara duubarraatiin haga ta'e lafa bitattanii irratti servisii hojii irratti kan keessan kan ta'etti galuutiin dandeessu irratti immoo haamilee horachaa yookaan mooraalillee godhachaatii deemtu jechuudha. Viidiyoon arrasinii qabadhee dhufee ani yoo akkuma keessan lafas ta'e mana barbaadaatti hin jira bituutti sababni isaayyuu kan hiriyyaa gosanaa dirqamanatti ta'eetu jira maaliif haala shoonnumaa nan beeka isiniin jedheera. Duraanis immoo maatiin ishee mana ta'e lafa ta'e bitan irratti mana ijaaranii fi turanii inni suni egaa akka yaadde hin taane waan baay'eetu ture sana keessa deemee waan biraa isiniin naasa'u dhimma namaati waan ta'eef kanaaf guutummaa guutuutti gaaffiin keessan anuu ittuma barbaadan jira waan ta'eef kun immoo isiniif deebi'eedha jedheetii yaada. Bakki isiniif hin galle yoo jiraate koomentii irratti na gaafachuu dandeessu irra deebi'ee waan an beekuu fi waan an gaafachuu danda'u irraa isinii qabadheen dhufa. Hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin irraanfatinaa bakka jirtanitti nagaa ta'a. Baay'ee.